Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daandii wangeelaa biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan kun ergaa daandii wangeelaa keessaati. Ergaan daandii wangeelaa keessaa qophii barsiisuu, beeksisuu fi qophiiwwan faarfannaa akkasuma qophii garaagaraa qabatee isiniif dhiyaata. Har'a qophii addaa qophii barsiisuu yookiis qophii marii qabannee dhiyaaneerra. Amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaa. Faarfannaa cimsaa booddee walitti deebina. Jaalala sadurii tokkummaan jalqaba wal barbaaduun obboloota har'a maaliif dhiibelaata dhufaatiin Kiristoos waan ture fakkaate hundumtuu dudda walitti gate Innufa Yesus innufa Maranatha Yesus innufa Innufa Yesus innufa Maranatha Yesus innufa. Tole walitti deebinee jirra daawwattoota keenya akkuma jalqaba kaasuu yaaletti qophii barsiisuutii fi marii qophii deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos ilaalchisee qophii addaa qabannee dhiyaaneerra. Obboleessi keenya qalbeessa tarrafaa qabatee dhiyaateera nu wajjin turaa jechaa amma kallattiimaan gara qalbeessaatti deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos ilaalchisee qabannee dhiyaaneerra. Mee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos namoonni akkamitti ilaalu? Galatoomni isin jechaa deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos mata dureen ani qabattee dhiyaate waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisaa ergaa Yaaqoobii boqonnaa 5:7 kaasee maqaa fayyisaa keenya gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Ammas obboloota koo hamma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Kunoo qottuun hamma lafti bokkaa isa duraa roobuu fi isa booddee roobu argutti obsaan danda'uudhaan ija lafa isaa isa gadi jabeessa in eeggata. Isinis immoo obsaan danda'a deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeeffadhaa jira sagalee Waaqayyoodha. Kanaaf sagalee Waaqayyoodha akkuma keessatti dubbise jechuudha. Waa'een jalqaba introdakshinii kanaa gaafan dubbadhu Yaaqoobii kan barreesse egaa kana kan barreesse jechuudha. Yaaqoobtu barreesse. Yaaqoob kun immoo obboleessa gooftaa keenya Yesus Kiristoos akka inni ta'e ragooleen seenaa tokko tokko si mirkaneessu. Akkasumas immoo macaafa keenya qulqulluu keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 13:55 irraa obboleessa gooftaa Yesus akka inni ta'e Yaaqoobii sagalee Waaqayyoodha lafa nu ka'a. Barri itti barraa'e bara araaraa bara 50 keessa ragooleen seenaa tokko tokko gaafa mirkaneessu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gara ergaa kanaatti immoo gaafa nacha dhufu waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin kan wal qabatu jechuudha. Ergaan kun kan inni dubbatu yeroo sana kan inni ergaan kun barraa'ee fi Yihuudoota iddoo garagaraatti tamsa'anii jiraniif booji'amanii iddoo garagaraatti tamsa'anii jiraniif kan inni barraa'e. Har'a immoo sagaleen gooftaa keenya Yesus Kiristoosii anaa fi namoota biyya lafaa kanarra jiraniifidha kan inni sagaleen gooftaa keenya Yesus Kiristoosii kan inni dubbatu. Haa ta'u iyyuu malee deebi'ee dhufuun gooftaa keenya Yesus Kiristoosii dhiyaateera. Mata dureen qabatee dhiyaatee sagalee Waaqayyoo kaaraati. Deebi'ee dhufuun gooftaa Yesus Kiristoosii waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeeffadhaa. Asirraa ammas yaabbolota tokko jedhetu kaasa. Hojjetaan tokko yookaan immoo qottuun tokko bokkaa isa booddee isa duraa eeggatee raatee ija midhaansaa isa gadi jabeessatu hin eeggata. Ija midhaansaa isa gadi jabeessa kana obsaanitu eeggata jechuudha. Obsaanitu eeggata. Akkuma kana isinis immoo yaabbolota koo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeeffadhaa. As keessatti namoonni yeroo baay'ee jechuudha waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa Yesus Kiristoos kana namoonni baay'een kan dharra'an jiru. Obsanii kan eeggatan jiru waan hedduu irraa qusatanii raawwatanii obsaniituma eeggatanii baay'een isaanii gara booddee kan deebi'an jiru. Kanaafituu sagalee Waaqayyoodhaa maal jedhaa deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeeffadhaa dhiyaateera jechuudha deebi'ee dhufuu gooftaa Yesus Kiristoos. Kanaaf sagalee Waaqayyoodhaa deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeeffadhaadha. Bakka jirutti Ifa bayeessa laatte gooftaan keenya Yesus Kiristoos deebi'ee dhufuu isaa dhiyaateera. Egaa daawwattoonni keenya kana hubatanii gooftaan keenya yoom dhufa? Gooftaan keenya Yesus Kiristoosii dafee dhufa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22:7 gubbaarratti akkana jedha. Inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufa. Namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame kana eegu attama gammaduudha sagalee Waaqayyoodha. Inni hin turu jechaadha gooftaa Yesus Kiristoosii ofii isaatiin sababii dubbateef. Inni dhufu suni hin turu ani dafee nan dhufa. Namni dubbii macaafa kana keessatti yookaan immoo raajii macaafa kana keessa jiru namni eege attama gammaduudha. Gammachuu guddaa qabna jechuudha yeroo sanatti jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesus Kiristoosii akka dafee dhufu sagalee Waaqayyoo irratti mul'anni
boqonnaa 22 lakkoofsa 7 dhugaa nu ba'a dafee dhufa jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Okay. Maaliif immoo dhufaa? Maaliif dhufa kan jedhuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dhufuuf inni guddaan gatii keenya nuuf fidee dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif dhufa kan jedhuufi mul'atama 22 lakkoofsa 12 irraa inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufa gatii isaa ani adda addaan akka hojii isaatitti namaaf kennu fidee nan dhufaa jedha sagalee waaqayyoodha. Gatii nama hundumaa fidee dhufaa. Gatii nama hundumaa fakkeenyaaf waan namni lafa irratti hojjete kana hunduma isaayyuu gatii namoota hundumaa fidee kan dhufu jechuudha. Akkasii gatee akkamitti immoo dhufa daawwattoota keenyaaf ibsu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti dhufu akka hattuutti dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bituu namni hin beekin bituu namni hin beekin dingata dhufa ala guyyaa waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana eenyuyyuu hin beeku. Kanaaf dingata dhufa jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo maal akka hattuun dhuftutti akka hattuun dhuftutti waan dhufuuf yeroo hundumaa dammaqee kan namni eeggatudha gooftaa Yesuus. Ergamoonni waaqa irraayyuu hin beekan akka sagalee waaqayyoo dubbatutti ergamoonni waaqa irraayyuu hin beekan guyyaa sana ergamoota isaatii wajjin dhufa kan jiru sagalee waaqayyoo jira garuu lafa hin ka'a ergamoota isaa sanatti jiru gooftaa Yesuustu gaafuma achii ka'utu gooftaa Yesuus Kiristoos itti dubbata isa booddee hin dhufa biyya lafaa gara dhufe warra kan isaa ta'an qixa arfan irraa walitti sassaabbata. Kanaaf dingata jechuudha yookaan immoo akka hattuutti dhufa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf dhufaatii gooftaa irratti namoonnis ta'e wangeelli maal jedhame? Waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti namoonni ilaalcha garaagaraa qabu. Ilaalcha garaagaraa qabu akka biyya lafaa kanatti jechuudha. Namoonni kaan kaanii gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhufu warri jedhanii barsiisanii jiru jechuudha. Hin dhufu biyya lafaa kanarratti dhufeerayyuu warri jedhan warri dhufeera jedhanis jiru. Kanaan dura wanti nuyi mayyeenyi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa akkasii dhufa waan jedhamu tokkotu dhagaamee ture. Garuu hin dhumne utuu nuuf hin darbe. Miisa kanarratti gara fuulduraattis wanta akkasii sagaleen akkasii jiraachuu danda'a. Kanaaf isa kanarratti namoonni akkamitti akka isaan ilaalcha isaan qaban yaadni isaan qabanii daawwattoota keenyaaf ibsina. Kanarratti akka sagalee waaqayyootti gooftaa Yesuus Kiristoos namni kamitti yoo himannuuf sagalee waaqayyoo ilaalaa akkuma lafa kaa'u ergamoonni waaqarraa hin beekan akkuma sila jalqaba sii kaasee ture jechuudha. Ergamoonni waaqarraa hin beekan gaafa jedhu ofuma isaatiitu gooftaa Yesuus gaafa guyyaan isaa qabu ergamoota isaatti hima jechuudha. Ilmi namaayyuu hin beeku. Ilmi namaayyuu hin beeku. Dingata sababii ka'uuf dhufuuf gooftaa Yesuus Kiristoos dingatumatu hunduma isaa godha jechuudha gooftaa Yesuus. Inni maa hin dhufa jechuudha. Malee yeroo akkasii dhufaa yeroo sana dhufaa kan jedhamu akka ilaalcha biyya lafaa kanarratti jechuudha namoonni ilaalcha garaagaraa qabu sirrii warri kaan hin dhufu warri jedhanii jiru akka biyya lafaa kanarratti akka barbaaddetti jiraadhu nyaadhu dhugii akka barbaaddetti jiraadhu jireenyi biyyuma lafaa kana oliidha malee saay duunaanii jireenyi hin jiru warri jedhan jira garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a garas jireenya akka inni jiru illee dubbateera jechuudha kanaaf ilaalcha namootaa irratti ilaama gooftaa Yesuus Kiristoos akka ofiisaatiin dhufu jechuudha akka dhufu ofuma isaatiin iyyuu dubbateera jechuudha gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee isaa irratti wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14 gubbaarratti jechuudha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14 gubbaarratti ofuma isaatiin dubbateera jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka deebi'ee dhufu jechuudha. Achirraa nan dubbisa wangeelaa Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokko kaasee Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira utuu inni hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoo dhumaanii jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootitti isin fudhadhaa gooftaa Yesuus. Abdiidha. Kana gooftaa Yesuus Kiristoos lamma wanti asirratti si ifuu qabu namoonni ilaalcha garaagaraa qabu jedheera. Inni dhufu warra jedhan jiru jedheera. Gaafa akkasii dhufa warri gaafa akkasii dhufa warri jedhanii yaada isaanii kaasan jiru. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoos ofuma isaatiin dubbate inni dhufu warra jedhan jiru. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoos asirratti akka dubbatetti jechuudha. Ani akka dhaqee iddoon nuuf qopheesse biyya lafaa kanarraa erga hojii tajaajila isaa erga xumuree booddee gara waaqatti garchuu fudhatame booddee dhaqee iddoo isiniif qopheessaa iddoo ani isiniif qopheessu adeema iddoo isiniif qopheessu kan ammoo isinis akka jiraattanii fi deebi'eetan gara ofii kootti isin fudhadhaa jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf ofuma isaatiin dubbateera. Kana duwwaa amma miti jechuudha. Kana duwwaa amma miti jechuudha. Dukka bootonni isaallee dubbataniiru. Hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 gubbaarraa gaafa naqee dubbisu ergamoonni waaqarraa kan inni dubbatan jechuudha. Ergamoonni waaqarraayyuu waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbataniiru. Ilaalcha namoonni qaban irraa jirra jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 11 kaasee gaafa dubbisu isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kun akkuma amma itti gara waaqaa dhaquu isaa argitan kanatti immoo deebi'ee in dhufa jedhaniin jedha.
Kana ergamoota waaqarraatu dubbate jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos erga tajaajila isaa biyya lafaa kanarraa erga xumuree booddee duumessaan gaafa achii ol fudhatamu namoonni Galiilaadhaa yookaan immoo namoonni yeroo sana isa duukaa turanii gaafa duraa fudhatamu naasuurraan kan ka'ee gara waaqaa kana keessatti masaanachuu ilaalanii sagalee ergamaa waaqayyoo waaqa irraatti dubbate. Isin yaa namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii waaqa keessa achii ilaaltu? Isin Yesuus Kiristoos isin amma achii ol waaqa keessa asii ol ilaaltanii akkuma isin amma ilaaltanitti immoo deebi'ee baay'ee sagalee waaqayyoo dhugaa baachuudha. Akkuma kana immoo duuka bootonni isaas akka dubbatanii sagalee waaqayyoodhaa lafaan baachuudha. Qorontoos boqonnaa 15:23 barraa'ee fi akkuma kana duuka bootonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin duukaa akka turan ergamoonni waaqarraa akka dubbatan akkuma kana immoo ofisaatis dubbateera jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Gooftaan baay'ee si eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yoom dhufa maaliif dhufa akkamitti dhufa ilaalleerra. Amma immoo dhufaatiin gooftaa keenya akkamitti eegganna. Daawwattoota keenyaaf. Eshi tolee. Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkaataa nuyi itti eeggannu jechuudha. Jireenya gadhiisii jiraachuudhaaf of eeggachuudhaan kan inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufaatii isaatti eeggannu. Fakkeenyaaf amma biyya lafaa kana irratti jechuudha. Yeroon amma keessa jiru kun yeroo bakka jijjiiramaati, yeroo teekinooloojiiti. Haa ta'u iyyuu malee biyya lafaa kana irratti namni kamillee jechuudha. Yeroo hundumaayyuu gammadee dhugee jireenya gadhiisii jiraatee bakka bashannanee biyya lafaa kanatti dabarsuu barbaada jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee sagalee waaqayyoodhaa wangeela Luqaas boqonnaa 21 gubbaarraa gaafa inni dhaqee wangeela dubbisu jechuudha sagalee waaqayyoodhaa hin dubbata jireenya gadhiisiitti akka hin jiraanne sagalee dubbisa maqaa isaa keenya gooftaa Yesuus lakkoofsa 34 gubbaarraa akkana jedha. Yesuus yommuu gadhiisiitti jiraachuudhaan machiidhaan yaaddoo jireenyaatiinis yaada garaa keessanitti ba'aa fiddanii akka kiyyoon bineensa qabutti guyyichisuun dingata akka isin irra hin buunetti of eeggadhaa. Jireenya gadhiisii amma jireenya gadhiisii jechuun jireenya akka barbaadanitti jiraachuu akka barbaadanitti jiraachuu dhuguu machaa'uu amalummaa xaa'ummaa adda addaa kana duukaa itoo jiran amma namni fakkeenyaaf namni dhuguu waaqayyoon hin beeku jechuudha. Inna gaafa dhugummaa namni waan haasa'u iyyuu hin beeku waaqayyoon isin dagata. Fakkeenyaaf amma looxii dhugee machaa'ee raawwateetu haadha manaa ilmaan isaatii wajjiniitu ciisee jechuudha. Maaliif namni gaafa dhuguu gaafa machaa'u waan godhus hin beeku waan dubbatus hin beeku. Kanaaf yeroo sanatti waaqayyoon hin beeku jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo lafummaatti gaafa dubbatu jechuudha. Yesuus yommuu gadhiisitti jiraachuudhaan machiidhaan yaaddoo jireenyaatiin ba'aa ofitti fidanii guyyichisuun akka kiyyoon bineensa qabutti dingata akkasii irra hin baaneef eeggadha. Kiyyoon bineensa qabu fakkeenyaaf kiyyoon bineensaaf hin kaa'ama mukumarraa hin beektu yoo ta'e hin kaa'u isa booddee dingatatu isuus hin beekinitu hin qaba jechuudha. Gaafa qabu dingatuma qabaa dingatuma ajjiisaa jechuudha. Dingata jechuudha. Ituu hin beekin. Kanaaf guyyichisuun akka kiyyoon bineensa qabutti dingata akkasii irra hin baaneef maal ta'a of eeggadha. Kanaaf guyyichisuun jechuudha dingata dhufa waan ta'eedhaaf jireenya gadhiisii jiraachuudhaaf of eeguudhaan kan inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti eeggannu. Inni kan biraanii machii jenneerraa kan wal qabatu machiirraa of eeggachuudhaan jechuudha. Akkuma kana isuma ammaa kana kaaseera jechuudha. Yaaddoo jireenyaa fakkeenyaaf amma yeroo tokko amma gaafa yeroo hundumaa waa'ee jireenyaa yaaddoof jechuudha. Waa'ee uffannaa ta'uu, waa'ee nyaataa ta'uu, waa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkoo iyyaaddeeyinaadha. Iyyaaddeeyinaadha dubbateera jechuudha. Waan nyaattan waan dhugdan waan uffattan iyyaaddeeyinaadha. Iyyaaddeeyinaadha dubbateera. Abaaboo garaa garaa yoo ilaaltanii isaanis soqan hin haramanidha. Akkasumallee simbirroonni adda addaa gombisaan qabanidha. Kanaaf isin immoo ilmaan isaan kanarra isin immoo ilmaan waaqayyoo taataniitu jirtanii hagam akka caaltanii beektanii jedhee dubbata. Sagalee waaqayyoo akkasittiin lafa qaba. Kanaaf yaaddina amma fakkeenyaaf namni yeroo hundumaa yaadda'u ani yookaan tokkoffaa waa'ee jireenyaa waa'ee yaadda'a. Inni kaan immoo dhukkuba keessa kan jiru yaadda'a. Inni kaan immoo waan biyya lafaa kan ta'e nama yaaddisa. Kana keessaa bahuutu irra jiraata. Gaafa yaadda'u kobeeta. Waaqayyoon abdii kutachuutti deema. Gaafa abdii kutate immoo jiraatti du'e jechuudha. Jiraatti du'e. Kanaafitu yaaddoo jireenyaatiin ba'aa ofitti fiddanii jedha. Guyyichi sun akka kiyyoon bineensa qabutti dingata akka isin irra baaneef eeggadhanii jedhuufi yaaddoon namarra jiraata. Amma biyya lafaa kana keessatti jechuudha. Namni yeroo baay'ee yaadda yeroo tokko jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni biyya lafaa kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos garuu yaaddeedha. Kanaaf ituu yaaddootti jiraniitu guyyichi sanatu dingata namarratti ba'aa jechuudha. Kanaaf yaaddoo irraallee akka of eeggannu sagalee waaqayyoodhaa ammas ragaa nuuf baate jechuudha. Inni itti aanu immoo dammaquudhaan jechuudha. Dammaquudhaan kan dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin eeggannu asumarraa lafuma 21 lakkoofsa 36 gubbaarraa itti dabalee gaafa dubbisu yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa jedha. Walitti fufee jira jechuudha. Dammaqu yeroo hundumaa lama fakkeenyaaf
namni yeroo moo hundumaa dammaquu akkanarra jiraatu sagalee Afurri waaqayyo. keessan gubaa ta'edha beektaa sagalee waaqayyo duratti. Afurri keessan gubaa ta'edha. Afuuratti dammaqu jechuudha miti hirribaa isa kaanii ganama kaanii deeman otoo ta'in dammaqu jechuudha. Afuuratti dammaqanii waaqayyo kan wajjin yeroo hundumaa kontaatti wal gochuudha miti. Kanaaf dammaqaadha sagalee waaqayyoodha amma fakkeenyaaf akkuma damma kaaftee toftee dammaqu jechuun jireenya isichaa rafanii jechuudha amma fakkeenyaaf isa rafanii of galan osoo hin taane ibsiiwwan boqonnaa afur keessatti ati yaa isa raftuu dammaqii warra dhuwan keessaas kan inni jedhu suni hirriba isicha kan foonii kana osoo hin taane hirriba isaa fudhatan jechuudha. Amma yeroo tokko tokko gaa namni hirriba afuuraa kana akkamittiin kan inni dammaquu danda'u kadhachuudhaan amma achumarraa jechuudha ilmuma namaa qaaduu dhaabachuu akka dandeessanitti dammaqaadha sagalee waaqayyoodha. Dammaqaati kadhadhaa. Na gooftaan Yesuus Kiristoos baay'ee Museen amma gaafa mul'ata waaqarraa arge gaafa gooftaan itti mul'ate sana ija isaa keessa ilaaluu sababii hin dandeenye namni ana ilaale hin du'a sababii gooftaa Yesuus jedhee fi dugda isaa ilaalaa itti haasa'e miti isa kana iyyuu sababii ofii isaatii fayyamee jechuudha. Kanaaf guyyuma sana iyyuu tokkoffaa dammaqanii eeggachuudha. Inni lammaffaan immoo isuma dura dhaabachuudhaaf iyyuu jechuudha. Akka kadhannu sagalee waaqayyoo lafa ammaarratti ragaa nu baachuu. Kanaaf yeroo hundumaayyuu maal ta'u nurra jiraata beektaa dammaquu nurra jiraata. Inni kan hirriba hafuuraa keessa kan jiran jechuudha. Hirriba hafuuraati kan inni dubbatu jechuudha sagalee waaqayyoodha. Hirriba hafuuraa keessa jirra yoo ta'e dammaquu nurra jiraata jechuudha. Guyyaan sun akka maal hin taane akka dingata nurraa hin baane qophaa'uu numarra jiraata fakkeenyaaf amma waraanni tokko fakkeenyaaf gaafa fakkeenya fudhannu jechuudha. Waraanni yeroo hundumaatu qophaa'aadha jechuudha. Yeroo hundumaa qophaa'aadha. Maaliif sababiin isaa tokkoffaa biyya eegaa ka'ee jennaan hin ka'a. Akkuma kana jechuudha nuyi biyya lafaa kanarraa keessummaa jirra jechuudha. Darabaa jirra biyya lafaa kanarra. Jireenyi isaa hundumtuu Darabaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa dhufu sababii hin dubbanne jechuudha. Bor dhufaa, har'a dhufaa, halkan dhufaa, guyyaa dhufaa sababii hin dubbanneef akkaattuutti dhufa sababii dubbatee fi yeroo hundumaa dammaqaa sagalee waaqayyoo kan jedhuu fi nama dammaqutu immoo isa eeggata. Durboonni warra kudhanii fi kurnanii sun shan gowwoota warra turan sana keessaa warri gowwoonni gaafa fakkeenyaan gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatu isaan irraa rafanii ibsaa isaanii dhaamsanii jiruuni dingatatu dhufe jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo maal ta'a dammaqaa. Kanaaf dammaquudhaan akka gooftaa Yesuus Kiristoos hin eeggan akkuma kana immoo humna kadhataa chaama tokko jechuudha. Humna kadhataa qabaachuudhaan fakkeenyaaf amma waldaa kiristaanaa keessaa kadhannaan fudhatameera jechuudha. Akka namni hin kadhanne sammuu namaa kana boojiidha seexanni jechuudha. Amma kadhanni gooftaa Yesuus Kiristoositti nama buta. Kadhanni nama haareessa. Kadhanni nama dammaqsa. Waldaa kiristaanaa keessaa garuu kadhannaan rukutameera. Kanaaf sagalee waaqayyoo immoo maal jedhaa dammaquudhaaf iyyuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin dura dhaabachuudhaaf guyyaa sanatti jechuudha dammaqaati kana. Tos 25 tokko kaasanii dubbisanii dubartoota dhirsa misirroo ergan durboota sana jechuudha. Kurnan sana keessaa 5 abshaalota 5 immoo gowwoota turan. Isaan abshaalonni sun cuunfaa ejersa isaanii qabu. Ibsaan isaanii ifaadha. Waa'ee dammaquu irratti warri ibsaan isaanii keessaa hin qabne bitachuu yeroo waan dhirsi misirroon dhufee bakkeetti hafan yeroo gooftaan dhufu maal jettiin jedhu ani isin hin beeku godhe argite kana jechuun namni utuu akkuma isaan sana dammaqanii maaltu akka isaan irraa eegamu reedii ta'anii jiraatanii alatti hafan turan alatti hafanii jechuudha alatti illee isaan hambise egaa dhumarratti yaada yookiis dhaamsa daawwattoota keenyaaf qabdu yoo qabaatti dabarsitee. Okay, galatuma jecha ani dhaamsan kana irratti qabu akka sagalee waaqayyootti dhaamsa hunduma keenyaaf kan ta'u namoota dhaggeeffachaa jirtan biyya alaa fi biyya keessaatiin taatanii dhaggeeffachaa kan jirtan jechuudha sagantaa keenya hordofaa kan jirtan dhaamsa kana isiniif qabu jechaadha bakka jirrutti deebi'ee dhufuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan dhiyaatee fi dammaquudha jechuudha jireenya machiirraa jireenya gadhiisii jiraachuurraa achi keessa jirra yoo ta'e har'a dammaquun nurra jiraata achi keessaa ba'uun nurra jiraata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee isaatiin gaafa akkuma nutti dubbataa oole jechuudha akkuma sagalee waaqayyoo irraa amma ilaalaa oollee akkuma dubbisaa turre jechuudha. Bakka jiru keessa haala kamiin keessa jira yaaddoo keessa jira yoo ta'e yaaddoo keessaa ba'uun nurra jiraata. Machii keessa jira yoo ta'e machii keessaa ba'uun nurra jiraata. Jireenya gadhiisii keessa jira yoo ta'e jireenya gadhiisii keessaa ba'uun nurra jiraata. Abdii kutannaa keessa jira yoo ta'e abdii kutannaa keessaa ba'uun nurra jiraata. Dammaquun nurra jiraata. Dagannee ramnee jireenya hafuuraa keenyaatti ramnee jirra yoo ta'e achi keessaa ba'uun nurra jiraata. Kanaaf namni kana hundumaa keessaa ba'ee jecha kana baasee wayi gooftaa Yesuus dubbate waan ta'eedha. Kana keessaa baaneetu dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eegganna. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufu immoo Kiristoos keenya wajjin nuti bara baraan jiraanna. Kanaadha jechuudha dhaamsi ani qabu galatoomaa. Eebbifame waaqayyo guddaa isa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota daandii wangeelaa. Kun ergaa daandii wangeelaa keessaati. Qophii nuti har'a qabannee sirrii dhiyaannu kan ammammaatti kan turedha. Egaa yoom dhufa maaliif dhufa? Akkamitti dhufas? Nutu kiristaanonni maal gochuu qabna? Waan baay'ee isa baranneerra. Egaa kanarraa waan baay'ee hubattonnee abdii guddaa qabna.
Kanaaf isinis yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan nuuf koomentii teelegiraamii keenya irratti nu barreessuu dandeessu. Akkasumallee sheer hiriyoota keessaniif obboloota keessaniif gochuu dandeessu. Qophiin keenya irraa qabanne dhiyaanne kana mammaatti. Qophii biraan deebinee wal argina. Ammasitti turtii gaarii.